yoo isaan dhiifama sii godhan anis dhiifama sii godhaa jee. La nama rees la wani beeku qabtu. Anta tanichi boona barsiifte liinaadha. Ayyee. Dhiira Abdallaa fi Yuusuf dhiira dhalaa miti dhaqee dhiifama miila sanarra kufee ni gaafadha. Laakiin ammoo liinaa dhaqee dhiifama hin gaafadhu. Tanummaan balaa kana nanneetti takka isiidha. Akkaan Abdallaa godhe kana godhii yettee balaa kana nanneetti isiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota afartoota Dirribaa akkam nagaa fayyaa jira jettu isin jenna. Walitti deebinee jira kun oraleera. Tumamaa cafaqamaa maal jecha salaantaa kam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabin tafartoota kitaaba jirra jettu isin jenna. Ummata gaarii daawwita daawwattoonni yoo ummata kabajamaa jaalatamaa daawwattoota keenya viidiyoo kaleetii fi reefu tana gadhiifamte irratti argitanii jettanii Muhammad ijjibbaata irra ga'ee jira. Akkaan manguddoo dabalataa fitadhus na godhuu deema jechuudha. Bakka an dadhabeetiin jira tana booda isaan leenu wallaan tana booda yoo keessaa isin juttuu ba'e malee yookaan manguddoo biraa geeffadhuuti akkas manguddoo biraa yaammadhu manguddoo biraa yoo dandeesse walitti isin araarsitu ani gama kayyaan dadhabe wallaan. Kama kayyaan dadhabeetiin jira nama inni dhaga'u nama inni gartee ishiijuuf yoo argattu taate namoota sani yaa miti akkasitti namni san walitti isin araarsu. Waan nama argee reetii isumaan dararu jira waan nama argee. Garuu ni beektaame namoota ni qabdaame. Ni qabdaame nama jabaa nama anarra jabaa yoo jiraate. Yaa miti akkasitti walitti na araarsu. Ani wallahi amma dadhabeetiin jira. Tana booda viidiyoo gartee teessan ta'a araaraa ta'a gartee amma arrafa viidiyoo walitti araaramaa keessan ka nageenyaa keessan arguu barbaadee ture. Ka waliin daawwattanii qofaltanii arguu ture. Kaleessa Muhammad akkasitti mana dhiisee fiigaa fute. Argitee jirtaatilleen qabuu hin dandeenyanis. Har'a silaata gammachuutti arguu qaba ture garuu hin dandeenye. Dubbiin faallaa ta'e kanaafuu ammaan tana yoo si danda'ame nama biraa manguddoo biraa gartee yaa miti akkasitti akka walitti isin araarsanii godhi isin jaan akka obboleessa keetti hanga tokko si gargaaree si cinaa dhaabbadde nagee jira dadhabee jira wallahi. Atummaa yoo nama inni goona yoo gartee maallaa nama dhaan nam takka namni dura wal beeku Abdallaa sukka walolle wal quban qabnu. Amma inni bara waan si jiru akkaataan inni filannoon inni si haa'e ta'e inni itti dhiifama si gochuu danda'u tokko Abdallaa bira deeytee akka dhiifama gaafattu. Dhiifama gaafattee hanga inni immoo dhiifama godheefii jira dhiise jirutti dhiifama si hin godhu. Lama liinaa bira deeytee dhiifama gaafattee hanga gartee liinaan dhiifama si gootee. Liinas dalalatti dagata mana dhiifama gaafadda. Yusuf illee bira deeytee isaa jeeree handuma maali godha viidiyoo irratti ilaalu. Viidiyoo irratti reefu akkasitti sani maka akeekkachiisni waa lama sadii si kaa'inni. Jarreen kanamatti deeytee dhiifama gaafattee yoo isaan dhiifama si godhan anis dhiifama si godhaa jee. La nama rees la wani beeku qabtu. Anta tanichi boona barsiifte liinaadha. Ayyee. Dhiira Abdallaa fi Yuusuf dhiira dhalaa miti dhaqee dhiifama miila sanarra kufee ni gaafadha. Laakiin ammoo liinaa dhaqee dhiifama hin gaafadhu. Tanummaan balaa kana nanneetti takka isiidha. Akkaan Abdallaa godhe kana godhii yettee balaa kana nanneetti isiidha. Amma gaatu baree. An garuu liinaa dhaqee dhiifama hin gaafadhu. Amma tan isaa jaami amma liinaa hoogaa inni jee hin jenneen beekoni. Ati amma waan inni siin jee kana dirqama deeytee guuture moo manguddoo sanii yaamtee manguddoodhaan araarfatu. Ani Yuusuf fi Abdallaa dhiifama hin gaafadhu. Liinaa garuu dhaqee hin gaafadhu. Bilbilaallee taatu yookaan manda guutuu dadhabde. Bilbilaallee taatu silaa bilbila isaanii qabdaame dawwalteeni akkana agartee sababa keessanii tumamaa jira. Sababa keessanii gartee rakkoo meeqa keessatti azabamaa jira. Yoo naanaatan dhiifama naa godhaadha. Afooynaa diddaa. Soomanaas deemu jira, Ramadaanas deemu jira.
gartee namni balleessu hin jiru, namni dogongorre hin jiru. Badii hundaa ofirratti argee jira. Badii sana hundaa bartee ilma namaatiif rabbuu namaa dhiisa yoo of arganii toobatan. Kanaafuu isinillee dhiifama naa godhaa rabbumaa jaatii jetteen yoo gaafatte abbaan fedhee of dhiifama siin goone hin jiru. Soomanaas deemu jira, ramadaanas deemu jira. Akkasitti karaa jaalalaaf gammachuutiin akka maamotii wajji walitti deebitu si godhuu ni danda'a jedhee yaada garuu karaa inni si haa kun. Yoo haal immoo anillee namoonni beeku mee nama eessaa fideetiin akkasitti wanti sana kaasuu danda'a. Yoo namitti artisni beekti taate mee boru laalee yoo akkasitti si wajjin wala tokko laalee hanya malee. Ati maamee dandeessatti garuu Abdallaa Yusuf dhiigama ni gaafadha Liinaa dhaqee hin gaafadha. Yaa Rabbi. Liinaa dhaqee dhiifama gaafachuun dhalaa fi rabbaa sun irra taati. Tamam. Nama shufee lama ta'a qabachaa ooluun barboo du'a. Liinaan fi waan kana goosifteeti na duuba garagaltee na fattaadhu jirti kanatti. Liinaa eega jaarsi garaa nyaatee bare. Jaarsi garaa nyaannaani eega dibalaa tana seentee walakkaa geessee garagalte. Amma jaarsi mana jala mana jejjeerrate jennaan. Gaafsan isiin garagalte isheedha. Ta'ee immoo garagaluun isiidha. Gaariidha maaliif isiinis waan kana hin hojjedhu waan kana hin barbaadu. Ani gartee siiri nama gochuun kun naaf khayrii hin taatu jetteeti laaltee itti yaaddee dhiistee toobattee jireenyi isii nagaa gaggeeffataa jirti jechuudha. Amma dabalaa keessattuu si galee matilleen inshaallah rabbii ciqqaa tana keessaa si baasu yaadanii alaa kulli wanni hundinuu dobra jajjabaaddu obse. Osoon gaafan ani gartee taa ilakkisee kadhadhu sana na dhageesse arraan tana. Kun hundi wasi jabaata diddee summitti shaayitti summii gootee daranuu faagaa baaste. Osoo gaafsan na dhageesse har'a akkanan taatu ture. Si galee hanga sadarkaa ilmoo ta'eetiin natti baatee gartee ilmoo ta'e yaadu tokkotti akka waan ilmoo biyyatti dhiiftee biraa dhuftee ilmuumaa jirtu irraa fagaattee kun hundi maali gara jabeenya keeti akkasuma gartee istii fi haasitummaa gartee maaliif haaloon baanneedhaan waan ati yaatte kanaatu kana si godhe malee osoo waan amma dura siin jiru kana dhageessitu ati taataa hundi kanatti hin fagaatu beekasilaan. Nama hunda bira dhaynee namaan nu gargaaraan jennu ifumaaf asitti oonnee jenna. Jaarsa jaartii wallolee ani wallaa jaartii tiyya akka mataa fayyatti jaartii tiyya naa wajji walloltee dogongora isii yoo isiin beektee dogongora isii san fudhatte manguddoo yaa maaltu nagee nan hubadhaaf takkaalama hanga sadiitti irran dabraaf afuraffaa isiin hungeessu. Garuu immoo jaartii hamtuu akkasiisan rabbiitti qabin malee ati dhugumatti hammaaddu jennaan yaallu amma gaatikkoo wayyoite malee daawwattoota keenya isinilleen hedduu akka hin amaninaadhaan hojjechaa turtanii daawwattoonni hedduu viidiyoo halee irratti hin amaninaadhaa jalatti isin jalatti dhiyaattee fakkaattee isin galaafachuu hedduu malleedha. Namitti tana ittiin dhiyaatinaan hojjechuu jiran. Garuu isaan akka ati gartee amma tana toobattee gara rabbiitiin toobattee rabbii kee dhiifama gaafatte qoma qabani. Tamaammadin dhiifama gaafatte tana bichaarate isaan arguu jiran. Dhiifama gaafattee dhiifama sii godhu deete. Tanuma malee isaan arguu jiran. Ta biraata viidiyoon hin waraabamin. Ta gartee ati rabbii keetiin. Afoonaa laayettee harachaa jirtan qubaan qaban jechuudha. Isaan ni hubatan garuu si ni hubatan daawwattoonni keenya. Maaliif ni beektaa? Daawwattoonni tokko tokko waan jiru namni yoo magartee ifa argee bultii ifitti deebi'ee jaarsa ofii wajjin jireenya gaarii jiraate bareedaa yookiin dhalaan takka kophaa deemurra jaarsa ofii wajjin irra bareeddii. Akkasitti koomentiilee akkasiisan fa'aa arge koomentii akkasiisan baay'ee takka inni qisiifadha.
Intuafu silleen du'aa godhaaf isin jaa leel asirratti immoo waan dubbatte yoo qabaatte dubbadhuuti. Daawwattoota kanas qajeelitti dhadhaammadhu. Viidiyoo sana goolabnee ofirraa akkasitti rabbi nama gargaaru manguddoo dabalataa fidadhee gaafirraa akkasii waliin jiraatu malee. Ilmi namaa kun silaa ilmi namaa jechuun waan gaggaarii namaa dhaamu. Wanni gaggaariin anillee badii hanga abbaan waa badii kana dilas firatti narku garuu anillee firatti argeetiin jira badii tiyya harkuma kiyyaa tokko arree nanaqee jee firatti argeetiin jira garuu warri na arrabsitan hundi ibtuba deebi'atii afaan alaa ijaa du'aa naa godha namni dogoggorre hin jiru dogoggore anadoo Maamad yoo jirutti hin dhufin takka kameeraa kanatti fuula dura taa'ee haasa'u miti waan akkanaatu hin beeku fattaalummaa akkanaatu hin beeku garuu dhufe isaa wajjin namaa wajjinis wal bare namni kun nama kanarraa waan gaariis ni bara waan baddus ni bara bare waan gaariis waan baddus bare garuu immoo inni faagaana baase waan badduudha. Liinaan akka waan Abdallaa godhe kana godhattee akkasitti waa hunda nagarsiiftee bikka nagarsiiftee isiidha. Garuu eegas booda ani seegaan gubadhe isa kanaas hin gubaa jechuudha ilmi namaa akka hin taane yaade bikka tanaan gee isinillee warri dhiiraa warri dhalaadha. Warri dhiiraa obboleettoo irratti hin qabdan dhalaalleen akkasuma dhalaa obboleettoo irratti qabdu du'aa naa godhaadha. Naa rabsuu caalaa mee du'aa naa godhaa rabbi naa kadhadha ramadaanaa dhufee an akkana kophaa jiraadhee ramadaana kana kophaa jiraadhee ilmootiyyaan abbaa mana kiyyaatiin gargar bahuu caalaa sila soomanni kun nama nagee qabu dhufee bareeda du'aa naa godhaa akkaan soomana kana duratti nama hunda kanatti hunda araarfadhee dhiifama gaafadhu isinillee asumaan dhiifama isin gaafadha du'aa naa godhaa galatooma. Akkasii daawwattoonni keenya warroonni immoo reeduwaan leelloo waatti gootee kana warra jirti maal jettanii hawaasa kanatti goonaan fayyaan qaba alhamdulillah ani isaan jidduu deemee gartee namni hundi jalaafee jira isaan kana leelloon tunis kophaa taate nama tokko fakkeenyaaf inni dhiiga si obaase deebitee dhiigan obaasanii aanan obaase waan jaaniif miidhaan isin amma duraan irra gaggeessite sanii irra laalle san dhiifama godheefi akka rabbiin irraa jaalatutti garuu isii cinaa dhaabbachuuf akka isiin gartee jaarsisee kanaa walitti deebituuf furmaata tokko tokko haayaafii jira malee waan gartee isii waanatti gootee waan dhamaastee midhaan isaanii miti alhamdulillah fayyaan qaba akkasitti illee irraa yaadinaa sin jaallattoota kiyyaa sin jaalladha sin kabajaa hanga gartee jarri kun walitti araaramutti gaajalaan afaan illee manguddoo dabalataas fidadheetiin dhufaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebituutti isinillee du'aa'eedhaan jajjabaadhaa akkasittu nu eegaa sin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.